Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan marattuu isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'as dhufeen jira egaa yeroo darbee qophii mul'ii waamamnee jirra qophii sanaaf immoo wantoota tokko bibbitaa jirra jedhee viidiyoo tokko simbiraan ga'een ture egaa viidiyoon sunis waa'ee naxalaa gaabii waan qabannee bakka kana deemnu viidiyoo isinii waraabeen ture har'a immoo viidiyoo kana keessatti bakkuma mul'iin waaman sanatti argamneetiin jirra egaa manni kun jechuudha mana aadaa kiyyaati mul'ii kan waamanis isaanii yeroo kana immoo yeroo marga kennaaf jirra minzolii koo wajjin marga kennaaf jirra jechuudha daawwattoota keenya uummanni taa'ee shaashambaa jedhee marga fudhataa jira egaa lafti alkanii viidiyoo kana suutuma jedheen waraabee haa ta'u malee xiqqoo inuma mul'ata akka yaadetti ta'uu baatullee aga ta'e wayii hinuma mul'ataan isiniin jedha kun uummanni wal jala shaammisee marga kennaatiin jira akka jiranitti uummanni ollaa taa'ee jira umma sanaaf immoo margan kennita jechuudha marga kennitaa sana booda gaabii naxalaa isa fidde itti uwwistaa sana booda immoo shittoo dibdaa waan meeqatu jira gaa bakki nuti itti argamnu kun egaa magaalaa osoo hin ta'in baadiyyaadha ganda daamuu dagaleeti biyyuma keenya aadaadhaan kiyyas achuma jechuudha biyyuma keenya egaa daawwattoota keenya baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa uummanni kun wal keessa shaammisee minzoliinis bakka wal keessa shaammiseeti marga kan kennaa jiru nu immoo kun marga kenninee xummurree amma immoo marsaan ittaanu maalidha yoo jettanii gaabidha waan finne sana bunas waan qabannee dhufne sana egaa tuwisnaan isiniin jedha aadaan biyya keenya baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf adda baqa aadaan biyya keenya adda manguddoonni yeroo akkanatti ta'anii gammachuudhaan marga fudhatanii kulfanii gammadanis baay'ee namatti tola nus illee baay'ee tokko gammanneera egaa wanni kana caala gaa'ila keessatti waan meeqatu jira waan ta'eef wanni kana caala aadaadhaan kun akkuma argitan abbaa manaashii wajjin kunoo ishii kana abbaan manaa isaanii kunoo isaan xiqqoo harka ol qabanii deebisan sanaadha egaa daawwattoota keenya baay'ee tokko namatti tola haallichi egaa yeroo kana immoo yeroo itti gaabii uffisnuudha egaa daawwattoota keenya aadaadatti naxalaa uffisnee deebinee isinitti mimirrammoo jechuudha aadaadhaan kiyyaa jaala kiyyas aadaadhaas duraanii gaafa guyyaa cidha kiyyaa mana keenyatti jechuudha uwwisaa uffattee turte har'a immoo ishiidhaaf maal finnee naxalaa qofa finnee jechuudha garuu abbaa manaa isaaniiti gaabii finne kun akkuma argitanii gaabii nuti finne kana abbaa manaa isaanirra uffifneera egaa dhiirotiin akkuma ta'anitti irra buusta amma immoo bunaaf sukkaara geessinee adaadaa kiyyarra keenyet akkana deebinee amma immoo kan nu afuu bilisummaan shittoo dibaatiin jira anis immoo shittoo koo kunoo dibaatiin jira haala kana fakkaatu wal keessa shaammisaniiti uummanni kan waan hundayyuu ulaagaa guutuun dirqama shittoonis bunnis gaabinis waan ta'es ulaagaa guutuun dirqama sababni isaa namni si waame kunis ulaagaa baay'ee aarsaa baay'ee kan faleeti kan si waamu waan ta'eef atis immoo yeroo waamamte sanatti wanta sirraa bareedu tokko wanta nama sana bareechuu gochuun dirqama egaa warri minzolii tokkoffaa minzolii lammaffaa minzolii sadaffaa wajjin nanne isaanis nurraa naananii immoo shittoo dibaa jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola baay'ee gammanneera haala ajaa'ibaa ta'e wantichi egaa isiniinis immoo isiniin haa ga'u abshirii isiniin haa ga'u kunoo kun immoo anaaf bilisummaadha uffata